أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبلين كيا أبلين إسلاما أكم جرتن نجا فيا بك جرتن هندا رحمن ربي نجيني خير برخان إسن هاجراتو. أبلين كيا خا إسلاما الريو ربي جئ إرجع جوابدو تكا أكسم متدوري جوابدو تكرتي واميتش جبابا تكو واميتش أبليسا واميتش أبليني واميتش لمي واميتش غرغر سلمي ترتي إذن أفيرو فين دفيجتو. أكما بكمو أبلين كينيا eega rakkoon naannoo teenyaa naannoo oromiyaa keessaa eegalte obboleeyyan keenya kan jiruu bareedduu nu caalaa jiraachaa turan, obboleeyyan keenya kan jiruu babbareedduu jiraachaa turan, kan jiruu gaarii jiraachaa turan sababa lolli bakka isaan keessa jiraatanii irra ka'uudhaani namni miiliyoona lamatti lakkaawwamu, namni hisaabni isaanii miiliyoonaa olii harca'ee kaan du'ee kaan qaama irratee kaan rakkooleen adda addaa irra geessee rakkoon hangana hin jenne nama keenya qunnamtee namni keenya balaa adda addaa keessa jira jechuudha. Haaluma kanaan osoo jirruuti jijjiiramni biyya teenya keessatti dhufee jijjiirama siyaasaa ka'ama dhufee kanaan naannoon takka takka hafuura baafattullee amma daangaalee oromiyaa keessaa akka Boorana, Mooyyaalee fi akkasuma Baalee keessaafuu haala adda dureedhaan Harargee keessatti rakkoon hangana hin jedhamne deemamu jirti jechuudha. Booda tana walumaa galaahu rakkoon daangaalee Harargeen Somaalee wajjin qabdu irratti mootummaan itti callisuudhaan uummanni keenya ganamaa fi galgala daangaa Somaaleen Harargee wajjin qabdu daangaa Oromiyaa kan Somaalee wajjin kan naannawa Harargee jiru irratti namoonni baay'inaan lakkaawwaman achitti lubbuu isaanii dhabu jiranii jechuudha. Amma dura cinaksanitti namoonni kumaatamaan lakkaawwaman dhibboonni meeqaa akhiramanii achi buutee taate lubbuun isaanii. Akkasuma obboleeyyan keenya kan karaa mi'eessoo jiran, kan karaa booqee kana jiran Harargee bahaa fi lixaa keessatti yeroo irraa gara yerootti humni nama du'uu, baay'inni nama du'uu ida'aa deemuu malee wanni irrifamaa deemu jirtu hanga ammaa takka illee nu hin jirtu jechuudha. Haala kanaan osoo jirruu callisneen teenyu jechuudhaan waqtii muraasa dura kutaa Minesootaa magaalaa Minneapolis keessatti hawaasni walitti dhufuudhaan gargaarsa uummata keenya kanaaf godhuuf walitti ba'anii gargaarsa godhaa turan. Ammallee uummata keenya kan mayyuu mulluqqeetitti du'u jiru, kan cinaksanitti du'u jiru, kan baabbileetti du'u jiru, kan karaa mi'eessoo booqee Harargeelee lamaan Harargee lixaatii fi bahaa keessatti dhumu jiru, akkasuma uummata magaalaa gudditti Harargee kunoo dirree dhawaa tana keessa lafa qubsuma ilmaan afran qallootitti dhumaa jiran kana waliin taanee wal bira dhaabbannee haa gargaaru jechuu fi ergaa gabaabduu isinii dabarsuu dhufe. Obboleeyyan keenya eega rakkoon tun eegaltee akka waliigalaatitti Harargeen nama kuma meeqa itti dhabdee jirti. Akkasuma uummanni naannoo Oromiyaa hundi haa dhabanii garuu rakkoon karaa Harargeetitti baay'inaan heddumminaan keessatti mul'atti jechuudha. Tanaaf rakkoo amma dhufaa jirtu kana silaa daangaan Oromiyaa akkanatti kabajamee hangana hin tiffamu. Uummanni biyya alaa jiru silaa maallaqa isaanii walitti qabanii uummata keenya san waan isaan dhiiga isaanii itti waliin qabatan, waan madoo isaanii itti wallaanan, akkasuma waan xiyyitii bitatanii uummata kanaan firraa gati ittisan silaa uummanni keenya biyyoota alaa biyya Arabaa haa taatu, biyya Weestarnii, biyya dhihaa tana haa taatu maallaqni isin ergaa jirtan waa hedduu dalaguu jiraa jechuu feeneeti. Maallaqni baay'inaan biyya dhihaa tana keessa guuramu jiru uummata keenya san osoo qamadii fi bishingaan taane wanni inni bitu jiruuf nama adawwiin ibidda irraa dhaabdeetu nyaatee nagaa rafee bula. Tanaafuu uummanni keenya san nama xiyyitii warreen xarafa jiru ka hidhatee jiru ka qawween qabanillee akka qawwee qabatanii silattuu mootummaan uummata kanaaf dirmatu hin jirtu. Mootummaan waraana makalaakiyaa achin neexee takkaan waraana federaalaa achin neexee uummata keenya kanarraa roorroo tana deebistu hin jirtu.
rorroo tana ummata keenyarraa deebisuuf nutumaatu nutumaa wal qabata jechuudhaan ummata mootummaan isaan bulchitu akka waan qaama mootummaa sanii hin ta'ini akka waan Harargeen qaama mootummaa naannoo Oromiyaa kan hin ta'ini irraanfatame kana akka keenyatti walitti qabamnee walitti dhufnee haa gargaaru jechuudhaan ummata keenya san bira dhaabbachuudhaaf gargaarsi hangana hin jaamne yeroorraa gara yerootitti afooshaan haa ta'u akka dhaabbataatitti haa ta'u akka bubuutuun namni faamilii isaatitti ergee gargaaru haa ta'u biyya keessa eegaluudhaan hatta hanga biyya alaa tanatti gargaarsi hangana hin jaamne deemu jira jechuudha. Yeroo hedduu ummata keenya yeroo walitti isin yaaman akkasuma yeroo walitti dhufnu yeroo walitti kottaa ummata keenya gargaaraa jennu namni hedduun hin bo'u waan kanaan beeku. Garuu ummata keenya gaafa dhiyoo tana namni 50tti lakkaawwamu mayyuu mulluqqeetti irratti murruqteessan akkasuma achi dura namni 30 meeqa baabila keessatti qacinaqsangaa 70 meeqaan kumatti dhiyaata. Namni achitti dhumaa jiru daangaa sanirra dhumaa jiru kajiruunsaa akka malee taate daaraa tahee achi keessa jiru hangan qabu. Tanaafuu obboleeyyan keenya yaa warra feesbuuk irra teessanii gizee dhiigaa ummata keenyaa arkitan isinitti dhagayamu yaa warra feesbuuk irra teessanii boochan yaa warra feesbuuk irra teenyee walumaan bookisnu yaa warra feesbuuk irra teenyee walumaan rakkoo ummata keenyaa tana barreessinee addunyatti facaasnu warreen biyya alaa jirtan biyya keessa jirtan yeroon itti lammii teenya bira dhaabbannee akka isaan dhiiga isaanii kan ifirraa qoorsan akka isaan madoo ifii wallaannatan akka isaan yoo xiyyitiin duraa dhumte xiyyitii tana bitatanii adawwii isaan haleelu jirtu tanaan ifirraa gaddeebisaniif bira dhaabbannu amma waan taateef jecha ol kaanee harka wal qabannee wal bira haa dhaabbannu. Dhiira hin jenne dhalaa hin jenne xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne beeka hin jenne wallaala hin jenne namni rakkinni lammii isaatirra ga'u jiru kun itti dhagayamu nama dhiini lammii isaa ta dhangala'u jiru kun isa naasisu nama daa'imman du'u jiru haawwan harmallaa ta'u jiran abbaan jaartiin jalaa du'u jiru abbaan ilmaan jalaa du'u jiru haadha ilmaan dhabu jirtu namni akkasitti rabbi rahmata garaa keessan keessa isin kaayee onneen teessan rahmata qabdu lammii teenya tana gizee afeerre walitti qabamnee hanga dandeenyu maa qarshii takkallee hin taane walit baasnee lammii teenya tana uffata itti haa goonu waan dhugaatii itti haa goonu nyaata itti haa goonu madaa dawaa ittiin bitatanii madaa isaanii qorfatan san ittiin bitataniif maallaqa isaaniif haa arjoomnu waanuma kana isiniin jechuu fi wanni arra dhufnee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa obboleeyyan asirraa na dhageeffachuu jirtun hundinuu ji'a afuran arraa ji'a shanillee hin guunne akkanumatti ji'a afuran arraa magaalaa Minnesota keessatti kutaa magaalaa Columbia Heights mana obboleessa keenya Latiifeetitti walitti qabamuudhaan hawaasa yeroo sanii cinaqsanii miidhamu jiruuf hawaasa rakkoo san keessa jiruuf doolaara 90,000 waan gayuu horeen deeggarsa bahaa Oromiyaa akkasumatti sheekan masjid Bilaal akkasumatti waldee dubartoota Minnesota dhaabni sadeen kun walii galuudhaan maallaqa doolaara 90,000 sana guuranii nama ummata san bira dhaabbatee gargaaraa jirutti erguudhaan hawaasa keenya qabuqqee bakka adda addaatti faca'ee jiruuf nama mana 40 jaaruudhaan akkasumatti doolaara 100,000 fi maaliin lakkaa'amu kana gara cinaqsan geessuudhaan gargaarsi hangana hin jaamne asirraa xiqqaattus guddattus godhamuuf jira jechuudha. Silaa akka yeroo gabaabduu dura gargaarsa gootanii turtaniin haareetti gargaarsa godhuuf yeroo gabaabduu tana keessa walitti hin deebinu. Wanni amma walitti deebinee wal qeeynuuf hamanni walitti deebinee wal dura dhaabbannee wal gargaarra jennuun ummata keenyaatu du'u jira hanga isaan duuti irraa dhaabbatutti hanga dhiini gannaqamu jiru kun dhaabbatutti hanga daa'imman du'u jiran haawwan du'u jiran haawwan garaa qaban haawwan ilmaan luusisan haawwan ilmaan guddifachuu jiran du'uu dhiisanitti nutiis waan qabnuun ummata kana bira dhaabbachuu hin dhiisnu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya warri Minnesota keessa jirtan warri na dhagayuu jirtan keessaafuu akkasuma warri Ameerikaa keessa jiraattan guyyaa boruu yoo rabbiin je'e marsaa lammaffaati moo marsaa meeqaffaatiif hawaasa keenya kamayyuu mulluqqeetitti murriqtee wallaansa dhabee hospitaala garaagaraa keessa rakkachuu jiru
hospitaala woson dhaqin dachiisan irratti rakkachuu jiru hamarri maan bahe hamataan bakka lamatti addaa dhoohe haqomtituun baqeeyte hamiilli cabe halafeen caccabte nama dawaa dhabee rakkachuu jiru kumaatama madoo meeqa qabna akkasuma nama maatiin jalaa duutee rakkattee faamilii waan nyaatu dhabde sheekni keenya sheekh Abdulatiif Mattaan sheekni Haramaayaa guddaan waan ummata san dhaqanii laalanii haasawan sooshaal miidiyaa kanarratti dhaga'u jirtan mootummaan akka ummata sanitti dirmachuutti hin jirre ummanni san akka gargaarsa hin qabne akka ifiifuu ummata saniif gargaarsa geessina jaanii dhaqanii lubbuun bahan waraanni biraa itti baname dhukaasni itti baname namnummaan isaan ziyaaruu dhaqee lubbuun bahe sheekh Abdulatiif Mattaan nu himuu ture jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan kana sababa godhachuudhaan bakka jirru hundaa gargaarsi akka godhamuuf wal kakaasu jirra. Obboleeyyan keenya guyyaa dheengaddaa Riyaaditti walitti qabamtanii lammiilee teenya tan daangaalee Harargeetirraa dhumuu jirtuu fi daangaalee Oromiyaatirraa dhumuu jirtaniif gargaarsa gootan hedduu galatoomaa baarakallahu fiikum wajazakumullahu khayral jazaa wa ahsanallahu ilaykum. Rabbiin isinirraa haa jaalatu rabbiin sadaqaa teessan xiqqoosan bakka baastan guddoo godhee bakkatti isinii haa buusu warra guyyaa akhiraa beelaawee dheebotee daaraa rabbiin isiniin godhin sadaqaa teessan san rabbiin isinirraa haa qeebalu. Obboleeyyan kiyya jiruu gaarii keessa jiraatan kunoo ummanni keenya yawmiyyaa dalagaa guyyaa dalagaa kuulii dalagatu biyya Saa'udii keessatti akkasii walitti qabamee nu boonsee lammii fi boonsee lammii fi bira dhaabbate mee nuti warri weestarni jirru warri biyya Ameerikaa jirru warri biyya alaa jirru guyyaa boruu kana kadalagulleen oo kadalagaa dhaqu taate nin dalagaa ummata kana dhufee gargaaruu hin danda'u osoo hin jenne bakka jiruu bilbilaa waan kannuu danda'u nutti haa himu yoo dhufee taa'ullee dadhabee kanneetuma haa deebi'u wanni immoo wal yaadachiisuun asirratti nu dirqama taatu. Yaa obboleeyyan keenya ka Facebook irra teessanii gizee dhiiga obboleeyyan keenya arkitan boochan ilmoo duuteef boochan reefka awwaalamuuf boochan nama dhiigni irraa dhiigu jiruuf boochan akkasuma nama lafeen cabtee hurshum taateef booyu jirtan akkasuma janaazaa walirra naqamtee dhibbaatama meeqaan lafa guutte saniif boochan booyichi san booyichi goggogaan nama du'eessan hin deebisu nama dhukkubsachuu jiru kanan fayyisu wanni guddoon nuti walii godhuu dandeenyu jabduun du'aayi boodaan immoo namuu xiisha ifii qabatee waan rabbiin itti beeku xiqqoo haa taatu guddoo haa taatu lammii murruq ta'u jirtu tanaaf lammii rakkachuu jirtu tanaaf lammii dachii isaaniitirraa buqqaafamtee dararamtee rorraafamu jirtu tanaaf wanni goonu qabeenyaan bira dhaabbannee bishaan dhabe bishaan akka ifitti qabu ka nyaata dhabe akka nyaata nyaatu ka daara dhabe akka daara qabaatu ka xiyyitiin duraan dhumtee alagaaf irraa gaddeebisuuf waan alagaan dhabeef irraa gaddeebisuu dhabe itti binne akka inni aduwwii bira dhaabbatee falmatu godhuuf guddoon tana ummanni keenya biyya keessaa maallaqa osoo hin taane lubbuu ifii kannanii waan qaban irra gurguratanii horii lafaa qaban gurguratanii hektaara meeqa dachii qaban gurguratanii harka qalleeyyiin san xiyyitii bitataniiti hanga ammaa aduwwiif irraa gaddeebisuu jiran jechuudha. Ummata ganamaa galgala dhukaasa firraa sodaachaa jiruu gaggeessu kan kayoom dhukaasni nurraa dhaabbate je dhukaasa kana keessa nyaata dhabanii dhugaatii dhabanii daara dhabanii jiruun isaanii waliin laaqamte kana isaanuu jiruu isaanii warri kanneen hifanne warri ilmaan irratti wareege warri lubbuu ifii wareege warri qabeenya horatee ilmaaniin xooruuf lafa kaayyate irratti dhabe waan takka ittiin dhageemne adawwii tanafirraa gaddeebisuuf ganamaa galgala carraaqanii sadaqaa itti kadhatanii xiyyitii bitachuu jiran koottaa lubbuu teessaniin dhiiga keessan lafa naqaanuun hin jenne koottaa nu wajjin du'aa hin jenne silaa hayni obboleessi walirraa qabu ummata san dheeyne humnaan isaan gargaaruudha haalli nu godhuu dhabullee biraa fagaannullee ummata san akkasitti walitti dhiisnee ittiin callisnu wanni nuti godhuu fi dandeenyu guddoon ummata san qabeenyaan gargaaru akka isaan xiyyitii bitatan akka beelawaa isaanii nyaachisan akka dheebotaa isaanii obaasan akka daaraa isaanii daara baasan akka dhukkubsataa isaanii wallaanan akka reefka isaanii sirnaan awwaallataniif akka ummanni isaan kabajaa harkatee jireenya nagayaa jiraatu godhuuf nutiin kun dirqama obbolummaa dirqama islaamummaa dirqama lammummaa dirqama hedduun nurra jiraa jechuudha. Obboleeyyan keenya Minnesota kadeengadda masjiida Bilaal keessatti iida wajjiin salaan warreen iida wajjiin salaannee lammii teenya guyyaa September takkaa
dhufnee gargaarraa jettanii rabbiif mana rabbii keessatti guyyaa guddaa san guyyaa ciida arafaa san waadaa seentan guyyaan itti dhuftanii waadaa teessan guuttan guyyaan itti dhuftanii waadaa teessan sirnaan hojiirra itti oolchitan guyyaa boruuti yaa obboleessa osoo rabbiin si arkuu harka ol qabde boru bakka itti haftu rabbi hafuu jalaa si haa baasu maaliif jennaan mana rabbii keessatti maqaa rabbiitiin guyyaa rabbii guddaa san keessatti ahadii seentee lammiti biraan dhaabbadhaa jettee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya warri Minesoottaa dheengadda maskiida wajjin salaanne san isin faangaa dhuftanii salfii duraatirra taa'uu danda'uu qabdan. Akkasuma warri naannawa Minesoottaa jirtan, Noort Daakotaa jirtan, qarama naannawa Minesoottaa kana jirtan qarshii dhibbaan waa tikeeta murattanii dhufuu dandeessan. Yeroon hawaasa keenya bira dhaabbannu amma tan yaa obboleeyyan kiyya booyaa ooluu dadhabne hiraaraa ooluu dadhabne cinqachaa ooluu dadhabne footoo poostu goonee ummata kanaaf wanti nuti tarbu takka illee hin jirtu walii boonyee viidiyoo ilaalanii yaanii quba if nyaachuun ummata kanaaf bu'aan isiin buustu hin jiru. Ummanni kun qabeenyatti haajaman, maallaqatti haajaman, nyaatatti haajaman, dhugaatitti haajaman, dawatti haajaman, xiyyitii roorroon ifirraa gadhoor kan tanatti haajaman. Namni immoo waan isaan itti haajaman tana hundaahuu godhuufii danda'u nutuma obboleeyyan isaanii kan isaan rabbii gaditti if boodaa qabnaa jedhanii boodatti abdatan kan obboleeyyan kiyya kana dhageessan khadhiiraa khadhalaa khaxiqqaa khaguddaa kanaannaa oromiyaa ka oromummaan sitti dhageem kalammummaan sitti dhageem khadhiigummaan sitti dhageem ummanni dhumaa jiru san ummata akka keetii laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jee adda rabbiif gakkaayu yaa obboleeyyan kiyya خوتا لمي تيني تانا دو أراها برارو خوتا لمي تيني تون أكا دانغا إساني خبتشي سنبير دابني كبيني تكا خينيان هاگر غارو وبلين كي يوبا كسان دفتان نمني كوما يسنغافة تنجور نمني خمشان يسنغافة تنجور وان كبدو خبات خمشا يو خبات خمشان خان خما يو كبات خما غنت ديبا يو كبات ديبا خانت خورا يو كبات شانتم يو كبات كرشي تك شلنجي تكاليمان تاني دفني والبيرة تيني والمرياني أكامي تومتا خينيسان roorroo tanarraa dhorkuu dandeenya rabbi gargaarsifannee du'aa'ii waliin goonee fi ummata keenya san isin bira jirraa humna dhabnuus isin bira dhufne isin wajjin falmuu dadhabnuus kunoo xiqqoo nuti isinii kanneen tana nurraa guddifadhaati dhukkubsataa keessanii wallaanaati dheebotaa keessan obaasa beelaawaa keessan nyaachisaa daaraa keessan daara baasa jennee ummata keenya kanatti haamilee godhuun dirqama rabbii fi dirqama lammummaatii fi dirqama namummaatii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yaa warri sagalee tiyya tana dhagayaa jirtan guyyaa boru akka nurraan hafne bakki sagantaan tun itti godhamu jirtu mana obboleessa keenya Latiifee Sentraalaa fi 40 40s Avenue 820 40s Avenue achirra dheenee Columbia Height takkaanuu Columbia Height Library duraanii ta turte achi dheenee obboleeyyan keenya kanaaf gargaarsa haa goonuun isiniin jaa. Sagantaa tana namni qopheessu jiru horee deeggarsa baha Oromiyaa Sheekkan Masjid Bilaal akkasuma dubartoota Minesoottaa waliin ta'uudhaan akkuma marraa dabree namni gabaabaan dhufee walitti qabamee namni silaa qarshiin 50 irraan qajeelamne maallaqa 90 maal ga'u walit baase maalleen isin kannaa jirtan karaa gaariin nama amanamu nama rabbi sodaatu nama jiruusaa dhiisee lammii tana gargaaruuf jiruu godhatee taa'u jiru isaanitti kannamteeti isaan itti gargaaramu jiranii. Tanaaf obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa hanga dandeessanitti guyyaa boruu walitti dhufnee ummata keenya kana bira haa dhaabbannu. Yaa warra Facebook irraa booyaa oollu yaa warra Facebook irraa garmaamaa oollu guyyaan boruu guyyaan nuti walitti dhufnee lammii teenya tana bira dhaabbannu. Bakki itti lammii teenya tana gargaaruuf teenyu Columbia Height Minnesota kuno Columbia Height Central kana man obboleessa keenya Latiifee bakka hawaasni keenya aruuza itti godhatu bakka hawaasni keenya sagantaa adda addaa itti godhatu bakka yeroo gabaabduu dura OMN'n fundraising waggaa 4ffaa itti godhate bakkuma marsaa dabre itti walitti qabamnee $90,000 itti walitti qabne san achitti isin yaamaa jira.
maallaqa warri hin qabnes nurraan hafina maallaqa hin qabdu jedhani isin feena isin arguu feena isin wajjin haasa'uu feena isin wajjin mareechuu feena fuulduraaf akkamitti hawaasa keenya kana rakkoo tana keessa akka isaan bira dhaabbachuu qabnaa marii guddootu gaggeeffamuu deema. Tanaaf obboleeyyan kiyya if boodan deebi'inaa xiqqoon isin baastan tun haala adda addaatiin lammii teenya gargaaru jirti. Lammii teenya bira haa dhaabbannu. Obboleeyyan keenya dhumuu jiran, obboleeyyan mayyuu mulluqeeti dhumuu jiran, hacinaqsanii dhumuu jiran, habaabbilee dhumuu jiru, hadirree dhawaati dhumuu jiru, hacalanqoo dhumuu jiru, hami'eessoo dhumuu jiru, habooqee dhumuu jiru, harargee lixaa tana bakka meeqa qumbitti dhumuu jiru. Akkasi biyyoota kana hunda namaa itti dhumuu jira. Akka dhumaatiin tun dhaabbattu ummata humaan qabne kana bira dhaabbannee madoo lafa kuftee jirtu akka isaan wallaannatan akka gargaarsa biraatiif oolfatan ummata keenya kana haa eewwalluun isiniin ja'a. Ahdii masgida rabbii keessa wajjiin seenne akkasuma itti dhageema namummaa dhiibbaa lammummaa akkasuma dirqama lammummaa dirqama hawaasummaa dirqama rabbiin akka hawaasa tokkootiin nurra kaaye dirqama rakkataa ifii gargaaru rakkat dheebotaa dheebuu baasu beelawaa nyaachisuu daara itti godhu kanaatu nurra jira. Obboleeyyan keenya yaa khadhiiraa yaa khadhalaa yaa xiqqaa guddaa yaa khanaannaa kana keessa jirtu yaa khasagaleetii dhageessuu fi khasagaleetii hin dhageenye guyyaan boruu guyyaa walitti dhufnee lammii teenya tana duuti isiniif haa geessu amma booda nama isin ajjeesu wono yoo dandeenye hodha xiyyitii tanaan firraa ajjeesaa jennee binnee itti kanninu yeroo wal bira dhaabbannee bishaan waliin qabnu yeroo wal bira dhaabbannee waliin maramne hamilee walii taanu yeroo hawaasni kun akka hawaasa diigamaa osoo hin taane hawaasa jaaramaa fakkaatee itti sosso'ee rorroo ganamaa galgala isarratti adeemsifamaa jirtu tana ifirraa ifeccisee if booda deebisu waan taateef jecha obboleeyyan kiyya if boodan deebi'ina xiqqoo kanneen jettaniin tuffatina ummata keenya dhiini isaanii galaana guutee lola'aa jiru kana ilmoo abbaa dhabde abbaa ilmaan dhabe abbaa haadha manaa dhabde haadha manaa ta abbaa manaa dhabde manguddoo amata 90 amata 100 du'u jiru ummata osoo rafu jiru ibiddi itti qabamu jiru ummata osoo rafu jiru xiyyitiin itti roobsamu jiru ummata osoo rafu jirni maxariyya sindachiirraa fixu jiran ummanni kun ummata miskiina humaan qabne nu malee. Tanaaf ummata kana bira dhaabbachuun fardii dirqama jajjabaa dirqama guddaadha. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbi nu haa sattaru khoottaa nurraan hafina walii dabarsaa walii yaama wal qabaa khoottaa xiqqaattullee waan harkaa qabdan waan kiishaa qabdan kiisha qabadhaa khoottaa yoo walillee hin qabaanne qaama qalbii teessan qulqulluun du'aayii godheetiin lammii tiyya tana rakkoo tanarraa rabbii kiyya kadhadhaaf jeeyi garaa qulqulluun kootu waliin teenyeeti akkasitti lammii teenya tana gargaarra. Guyyaa boruu sabti September takka magaalaa Minnesota kutaa Columbia Height Central jechuu yookaan mana latiifee 820 40th Avenue North East yookaan immoo Columbia Height Library yookiin Heights Event Center yoo jettan isinii fiduu ni dandahan. Filaayera Facebook adda addaatirra laxxafamee jiru laaluu ni dandeessan. Anilleen gama kiyyaan filaayera saataatu adreesaa saataatu isiniif maxxansa. Warri immoo akka itti dhuftan na dhabdan nu bilbiltanii nu qunnamuu ni dandeessan. Bilbila irratti gargaarsi godhamu miidiyaalee adda addaatiin guyyaa boruu yeroo gargaarsa eegallu san isiniif gadhiisna. Wal quba haa qabaannu wal bira haa dhaabbannu waliin taanee rakkoo teenya hawaasa keenya kana gara furmaata waaraatitti isaaniin haa deemnu ergaa jettu isinitti dhaammachuu barbaanne. Obboleeyyan walii booyu obboleeyyan wal mararfatu obboleeyyan gizee rakkoo wal gargaaru rabbiin nu haa godhu. Rabbiin rakkoo ummata keenya tana buute warra ammatti keessaa bahu warra rakkoo tana ummata keenya bira dhaabbatee achi isaan ceesisu rabbiin nu haa godhu. Warra waan xiqqoo qabuun lammii tana bira dhaabbatee du'a isaan oolchu deebi'uu isaan oolchu beela isaan oolchu daara isaan oolchu akkasuma dhukkubsataa isaaniitiif dawaa bituu isaan taasisu rabbiin nu haa godhu. Ummata diigamaa facahaa wallaalamaa miti ummata jaaramaa walqabataa beekamaa ummata sagaleen isaanii dhagahamtu ummata harka tokko waa qabu miila tokkoon sossoo'u arraba tokko waa dhandhamu ija takkaan waa laalu gurra tokko waa dhagayu
غارق ورا حكستي قام قلبي والجل دي مربي نو هاغرو ربي ني دنديا ادوي غنما في قلقل مسكين رفو جورتنت يبدروب سجورتو تنا ربي نجي نور هادابو أكسي ربي تشنكي الدنيا آخرة جلا نجا إسان هاباسو ربين ورا نور دوئي رحمة إساني هاغرو ربين برد أبتي الدنيا آخرتي إسان هاكنا نيسو هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.